Yaa akkam jirtu guyyaa irraa kan isinitti agarsiisu jechaadha. TikTok irratti viidiyoo yeroo namoonni ciccimoo namoonni beekamoo akka daawunloodii hin taane akka seevii hin taane godhanii gizee isaan fe'anii appii akkamiin buusuu dandeenya kan jedhudha jechaadha. Kunoo appiin kuni daawunlood for TikTok kan jedhu kana jechaadha. Maalirra seentu Play Store irra seenuudhaani search gootu jechaadha. Bakka search batanii kana yeroo tokko cuqaastaniiti TikTok video download jettanii search gootu jechaadha. Bakka kanatti asitti wanta isinitti agarsiisu application jalqaba irratti isiniif bahu hin cuqaasina. Applicationin isinitti agarsiisu kana buufachuu qabdu jechaadha. Kanaan ala isiniif hin hojjetu. Kun waan mirkanaa'edha. Amma buuseen isinitti agarsiisa. Viidiyoo fakkeenyaaf akka namoonni download hin godhanii gizee isaan namoonni ciccimoo namoonni tawaaqii ta'an beekamoo ta'anii caananii icciitii isaaniidha jechaadha. Kun kan inni isiniif baasu. Kanaaf kunooti argaa jirtu download for TikTok kan jedhu kana memberii ammamti download godhee jira kan jedhu isinitti agarsiisa. Yoo xiqqaate miliyoonii 10 olitti download godhatee jira jechaadha appii kana. Kanaaf irra deddeebitanii ilaaluu qabdu. Erga kana ilaaltanii booda haala kanaan search gochuu dandeessu jechaadha. Viidiyoo kana wal biratti qabaa ilaalaa search godhachuu dandeessu. Kana booda immoo akkamitti daawunloodii godhuu dandeenya ree? Viidiyoo fakkeenyaaf TikTok irraa daawunlood godhachuu barbaannu, faayila keessa gashachuu barbaannu, akkamittiin karaa appilikeeshinii kana daawunlood godhuu dandeenya kan jedhuuf immoo viidiyoo taanu keessatti isinitti agarsiisa jechaadha. Turtii gaarii. Egaa kun irra deebi'ee dhufee jira. TikTok keessa seenee jira. Fakkeenyaaf mucayyoo tawaaqii yookiin beekamtuu taate kana namni hin beekne hin jiru. Amma fakkeenyaaf gaafa viidiyoo sana caanni goone iskiriinii qabnu daawunlood jedha viidiyoon kan kun garuu hin jiru jechaadha. Daawunlood gochuu hin dandeenyu. Akkamiin irree kana appilikeeshinii sana fayyadamne kan daawunlood godhuu dandeenya. Viidiyoo kana maal goona iskiriinii jabeessinee qabna jechaadha. Yeroo kana qixa sheer jettu kana milikitii sheeriin isinitti agarsiisaa jiru kana yeroo tokko cuqaastu. Koppi kan jettu kana koppi liinkii ishee fudhattu jechaadha. Koppi liinkii erga fudhattanii booda gara kam seentu appii daawunlood gootan sana tootaalii hin baatu jechaadha TikTok keessaa. Egaa TikTok viidiyoo daawunloodii kan godhu sana keessa seentu jechaadha yeroo tokko cuqaastanii. Achiiti koppi liinkii kana kan qabattan sana jechaadha gara appii kana irratti paast gootu jechaadha. Kana booda daqiiqaa sekoondii muraasa keessatti daawunloodii isiniif godha jechaadha. Viidiyoo kana akka inni daawunlood hin taane godhanii caananii garuu immoo appii kanaan buusuu dandeessu jechaadha. Kun bakka kanatti fakkeenyaaf paast gootu bakka inni isiniif kenne kanatti jechaadha. Yeroo tokko iskiriinii caanni gootanii paast kan jettu cuqaastu. Kana booda viidiyoo sana fidee bakka kana gasha jechaadha. Yeroo inni bakka kana gashu daawunlood kan jettu kana cuqaastu jechaadha yeroo tokko. Egaa isiniif fidee jira jechaadha. Kun daawunloodii yeroo tokko cuqaastu. Sekoondii muraasa keessatti daawunlood godha jechaadha. Daawunloodii godhee gaalerii keessa seennellee waliin ilaalla jechaadha. Dhuguma appiin kun hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu. Buusee jira daawunloodii godhee jira. Yeroo tokko gaalerii kiyya keessa seenne jechaadha. Dhuguma appiin kun hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu. Yeroo tokko gaalerii seennee jirra. Egaa viidiyoo kana faayila godhee waan gasheef bakka inni gashee barbaanna jechaadha yeroo tokko. Egaa waaw kunoo gashee jira jechaadha. Tikikkileenyaadha. Appiin kun hin hojjeta. Appii kanaan fayyadamuu dandeessu jechaadha. Viidiyoo kana bantanii kunoo taphachiisuu dandeessu. Warreen YouTube irratti viidiyoo namaa fayyadamtanii, TikTok viidiyoo namaa fayyadamtanii wanta garaagaraa hojjettan viidiyoon akka inni hin buune godhanii yeroo isaan caanan kanaan buustanii fayyadamuu dandeessu. Galatooma. Yoo isinitti tole chaanaalii keenya subscribe godhaa, laayikii, sheerii godhaa. Turtii gaarii.